ashama harka fuune kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya warroonni asirraan dhaggeeffatu jirtanani qaxaleen keessan Isaa Ilmarsii yookaan Isaa Abbaa Idris kan fuula Feesbuukaatiin jedhamu guyyaarra artisti Oromoo tokko Leellisaa Oromiyaa kan jedhu fuula Feesbuuk isaa YouTube isaa Leellisaa kan jedhu sagantaa hedduu qabachuudhaan sola yaadaa artistii asiin duras akka callee jijjiddee facaane gargar jechuudhaan sirbee ture ammas jawween keenya achi ba'uu qaba gumaa naadhaaluutis galuu qaba fardi keenyas deebi'u akka callee cittee facaane karaa karaa jarra dabarfannee gadaan fagaateera tokko muuda dadhabnee diinanni jidduu jira riqicha nuu jaartee OMN waan addunyaa maraa gaalanni karaa beeti har'aa harki Oromoo wal dadhabeera ohoo harki Oromoo wal dadhabeera qaba jechuun kan sirbutti jiru akkasumaan ka hafuurri bildeginaa kun biyya Arabaatittis nutti dhahee ji'a fuuldura kootiin kun naa ta'u turte amma obbo Shibee kootiin kiyas qollofamuu diddee fuullee xiqqoo isiina gurraachatu ta'anatti fakkaate akkuma Dr. Abiyyis kireeminaan dibne kireeminaan haa toofne amma aftanuma isin jedha yeroo biraatiif artistii saniyyuu qabee isin afoo fideetiin waliin shubbisa adda adda isaa kanneen akka itti sirbu isin agarsiisu danda'a ammaaf YouTube keenya YouTube Leellisaa Tuuka jedhu share like subscribe akka nu gootanii nu maddii dhaabattan maamiltoonni keenya warri Facebookaan nu jaalattanii utaaltan marti keessanuu amaanaa isiniin jechaa nagarra nuuf jiraadha. Kuni qaxaleen keessan ka obbo Haftaamuu Lamuu wajjin kan dhalate Haftaamuun Tuulama keessaa dhalatee kun immoo Arsii keessa kan as bahee yeroo gabaabaa keessatti artistii ajaa'ibaa kana gaazexeessaa ajaa'ibaa kana waajjira istiidiyoo artist Leellisaa Oromiyaa keessatti argamnaa jajjabaadha nagarra turaa isiniin jedha. Kun Leellisaa Tuubiidha. Leellisaan Tuub jabeeffamuu qaba. Leellisaa Tuub.